dhimmi nama keenyaa kun yoo callisnes nama callisiisu TikTok kanarra wanni deemaa waan kophaa namni keenya teknoolojii lakkuma adaduma sila irraa fayyadamuu qabnu ammoo itti miidhamaa jirra waan kanarratti immoo hubannoo yoo waliif kannine gaariidha hajuufin anis arra as bee asumaan gaa jidduutti torban kana waan nu mudates ni beeytanii akka Oromootti Oromoon gaddaatu mudate keessafuu Oromoontaa kutaa Harargee guutumattuu gadda guddaatu itti dhagaame ittis gale leessaniif warra taduuteef Rabbi rahmataa godhu hajiruuf jajjabina Rabbi haa kennu hundaafuu Rabbi haa laaffisu jechaatiin gara ajandaa hiyyaatti isin dabarsaa jechuudha warri seenta welcome share godhaa waliin gaa anaa dhufu isin jenne ajandaan kiyyaas akkumaan jalqabarratti tuquudhaafis yaaletti maal seetan gandummaa fi miidiyaa hawaasummaa kana akkuma beekamu miidiyaan akkuma itti fayyadamtetti fi akkuma ilaalcha keetitti bu'aa irraa argatta yookiin ammoo miidhaa isaatu irra baay'ata bulayyan kana tartiiba galchinee deemuu ni danda'uudha qabna yoo ifi irraa fayyadamuu baanne akka namoota biraa miinatti itti fayyadamuudha qabna yookiin jechuu hallayyumaan kamaraatee hojii maraachumaan hallayyaa seenaa jechuudha akkuma jaldeessi uumaan hanjuu jaajee jaldoota kan fixesanitti nutis karan taanetti qileetti wal buufnaa jechuudha altu Mahmud welcome Saadam Mahmud welcome Shore welcome Wazira welcome jecha kanarratti miidhaa social media dhaan amma babal'achuu jiru haareetti duulee eegalee duula kutaadhaan wal qooduuti fi duula gosummaati gosummaa fi kutaan bu'aa ni qabdi ni qabdi akkuma beekamu namni tokko hanguma wal beeku hanguma amala walii beeku hanguma haala naannoo walii beeku walitti dhiyaatee wajjin jiraatee jireenya ofiitis fooyyesee hegereefillee waan biraa fayyaduufis haa jechuudha namni jaaramee bikkuma fedhe haa ta'u akkuma fedhettu haa ta'u namni jaaramuun gaariidha kana nu hundirra walii galla kutaadhaan haa ta'u afooshaan haa ta'u jaarmeenuu maaliif bu'aa qaba waan gaarii hojjechuu qofaaf namni waalaikum salaam Saadam Nuuriyaa Naazii jaarmeenuu wanni bu'aa qabuuf toltu itti hojjechuudhaaf malee itti wal arrabsuuf mogolee itti wal cabsuudhaaf miti namni kutaa kanatti dhaladhaa jee iyyannaa Rabbi bira galfate hin jiru tana beekuu qabna hundinuu an arsittiin dhaladha jettee iyyannaa galfattee dhalatte lakki carraa keetutu namichi dhalatu si godhe maaliif Rabbiin akka fedhe bikka fedhe haa Harargeettiin dhaladha jee iyyannaa galfatee Harargee dhalatee jira hin jiru Hawallaggeettiin dhaladha jee iyyannaa galfatee jira hin jiru Hawallottiin dhaladha jee iyyannaa galfatee jira hin jiru Rabbumaatu ichi uumamtaa jee lafa kaayu gumaa qeeroo welcome Dino welcome kanaafu waan kanaaf jechuu akkasuma akkuma gaafa dhalannus achi dhalannee iyyannaa galfannee hin dhalatinitti gaafa jiraannus haala naannoo sanii keenyaatti wal dandeenyee jiraannaa jechuudha kannaadhaa jechuudha waan itti wal faarsinis waan itti wal arrabsinis hin qabu kabira abukaattoo kutaa kanaa ta'ii jee namni sushuummate hin jiru khaanis jechuudha khaanis namni ati arrabaan wal gaccabsantu hin jiru maaliif keessaafuu Oromoonni beeka waan kana ajandaan kun eessaa dhufe jennee hubachuu qabna ajandaan kun ajandootuma gabroonfattoonni waggaa dheeraa ittiin Oromoo bulchuu turan Oromoo cabsuudhaaf maal godhan dura kutaadhaan adda qoodda Oromummaa wallaalaa deema namni gizee kutaa maaliif waa'ee kutaa isaa dhaadheesse malee waa'ee Oromummaa dagachaa deema
وان كان اتفايد ما ترنجو أصو artikiliin oromummaa jaamu kun lafa hin qabatin jechuudha. Seenuma adda addaatu yoo dubbisan kaan qottu jaanii yaamuu turan kaan an islaama Muhammad Sinjaa laal kaan ammoo an Boorana ammallee naannoo takka takkatti wanni kun hafee jira beeka kaan an Gujii ilma Gujiiti Sinjaa amma bikki takka takka bikkitti hafee sen diradhaa yoo dheete inni dirree lijin ta'uu Sinjaa waa'ee sabummaa dagatee jechuudha. Addis Ababeenis dhiyeenya kana dhuftee quba qabdanii wantoota akkanaa kanaa jiru wanni kun ajandaa diinaati jechuudha. Akkuma kutaa adda addaan nuuf kannetti waan waliin nuuf kanneetu irra guddoodha. Kutaa ofii jabeeffachuun kutaa ofiitiin wal jaaruun rakkina hin qabu. Garuu kutaa biraa arrabsuudhaaf wal jaaruun safuudha buleeyyin. Maaliif oromummaa walii qabnu kan walitti nu fidi saniitu irra guddaadha jechuudha. Arsiin naannoo liyettee irra tulluu gaarii cilaaloo hocha kaayattanii jirti hin jirtu. Harga rabsiyee hocha kaayatee jira hin jiru. Ajandaa uummatee namni keenya beekamtummaa hin jirre tan argachuudhaaf ajandaa nu uuma jechuudha. Namni dura dhoqqee namatti dibaju dura maaliin laaqata harka isaatiin laaqata. Ammoo warra dhoqqee laaqatu hojii gaddeebineen dhoqqee laaqachuun sirriidhaa miti jala murree beeku qabna. Wanni gosummaan dhuftuuf gosummaa akka wal beeynuuf amantii islaamaa fakkeenyaaf amantii islaamaa keessatti gosummaan ni jirti. Maaliif gosummaa ta'eetitti dura gaarii ooluudhaaf tola ooluudhaaf akka wal beeytaniif gosaan isin uume. Gosa ofii jaaraa gosa irratti cimaa jabaadhaa garuu gosa biraa hin jibbinaa garuu gosaan hin dhaadatinaa jira. Amantii teenya irratti. Gosummaan maaliif yoo namni rakkate itti rakkoo wal baasuuf yoo gosi takka gosa biraa miitee diyaa walirraa kafaluuf yookiin gumaa walirraa baasuudhaaf. Kanaaf malee namoonni gosummaa leelliftan boombii udaan dhiibduu jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Nutoo maaliif karaarraa mee gosummaa teenya qabannee ofii wal jabeeffannee tola walitti oollee gosa biraatis jaalachuudha. Buleeyyin gosummaa taana jechuudha. Wantoonni gama oromummaatti yoo deebinees jechuudha. Qabsaa'ota nu dura dabranirraa wanni barree kutaadhaan akka wal qoonnuu miti. Amantiin akka wal qoonnuu miti. Waan kana mee gaffagee isaa ilaalaa. Silaa kutaadhaan wal qoonne jaarraa abbaa gadaa jalqaba qabsoo eessitti eegale. Baalee ni dhaqaa hin dhaqu ture. Jala murree tanaas beekuu qabna. Silaa kutaadhaan wal qoonne baloo dachaas harargee dhufee harargeetti ni qabsaawaa. Namni jaarraa hojii jechuu namni shawaa ka dhufe baloo dachaas. Silaa kutaadhaan wal qoonne jaarraan baaroo faa bira ni dhaqaa. Silaa baaroon harargeen ni du'a. Silaa milkeessaa gadaa wallagga ni du'a. Milkeessaa gadaa amma namaa warra wallaggaa beeku jira. Inni ammoo warra harargeeti. Waan kana isaanirraa illee maaliif dhaaluu dadhabne? Uummanni kun jechuun maqaa gootota kanaa qabannee nuti akka hojii isaanii hojjechuu hojii isaanii irra bareeddu caallee akka isaanillee duuti isaanillee waan gaariidhaan kaatu tolchuu qabna malee waan isaanii balleessuu hin qabnu. Haruma xurree isaan baasan nuti karaa goonee balleessinee deemuu qabna. Harargeetti eenyutu waraana hoogganaa ture? Nadhii Gammadaa eessa ture? Harargee ture. Namni jechuun wanni gosaa fi kutaadhaan wal jaaruuf wal beekuuf tola ooltummaa walitti ooluuf fi malee wal arrabsuu fi wal facaasuu miti. Namni takka jechuun gosti takka tabadaa dhabdees hin jirtu. Tagoota dhabdees hin jirtu. Hayakamaa dhabees hin jiru. Biyya hundaas yoo fudhanne jechuudha. Gosati akkas gosa sanii akkas hundinuu jechuun namni yoo wal arrabse lolli qomaataan qabu jaan namni hundi wal arrabsu kutaa jechuudha. Kana isa ajandaan diinaa babal'ata buleeyyin. Lolli qomaataan hin qabu akkuma jaan jechuudha. Namni wal arrabsu tokko holfaarsu hin jiru. Saniifuu
dhimma wal arrabsuu fi wal faarsuutis dhiifnee dhimma hojiidhaan argamu. Akkasitti deemuu qabna bulayyan. Malee wanni ajandaa goonee waan hin jirre hunda waan bocola laaqannuufis hin jirtu bulayyan. Dhugaatu banne ofumaa teenyuma irraa hambifachuudha. Kamaraatee hojii maaliif maraatta? Kadhukkubsatee hojii maaliif dhukkubsata? Namni dhuunfaa ammas kutaa bakka bu'ee waa balleessuu hin danda'u. Dhalaa Harargee akkana, dhalaa Arsii akkana, dhiira Harargee, dhiira Arsii akkas, Wallaggaa akkas jedhaa. Mee iluufaa akkam gootan? Ummata qulqulluu hin dubbanne kana isaan hin jiran jettanii dhiiftan moo maaliif? Nama dhibaa jechuudha kun. Kanaafuu jechuun wanni wal qoonnuuf hin jiru. Kutaan goota dhabde hin jirtu, kutaan hayyuu dhabde hin jirtu. Akkasii hubachuu qabna. Kanaafuu jechuun wanni TikTok irra wal shuumnee walis araraafnuuf hin jirtu bulayyan. Namni tokkolleen ka iyyannaa galfatee dhalatee sin jiru kutaa kanarratti akkasuma namni kutaa hundaa fuudhaas wal fuudha namni oromummaadha wanti walitti nu fidu waan walitti qabnu kanaatu irra guddaadha jechuudha. Tagandummaa keenyaatii fi tagosummaa keenyaa akka tolatti ol ofirraan deddeebi'ee bikkatan. Wal beekuun keenya wal jaaruun keenya gaariidha. Harargeenis akka Harargee jaaramtee as baatu Arsiinis haa jaaramtu garuu tuuttoo waliin nu fiddu jiraachuudha qabdi bulayyan. Maaliif ajandaa diinaatiin diinaaf yeroo dheeressin? Gaafa maaster pilaaniidhaaf dura qabsoon tun eegaltu ijoolleen cinaaksan yeroo dhumtu Finfinnee beekti haa Finfinnee dhufeen beekne jira. Namni hawwii guddinaati dhufe bookee beekaa wanta beekaa Finfinnee kan beekne jira haa Finfinneef wareegame. Khaburqa tirtaara khawareegame jira. Khawallagga khabin finne dufna khachu wareegame jira. Khajimma khailu. Warri Harargee gaafa buqoo warri Walloo fi Raayyaa kiiloomeetira meeqa deemaniiti hammarree sifaa dhufanii ilaaluu turan. Kun maali? Bu'aa tokkummaati. Malee ammoo gandummaa teenyaan wanni gandummaa dhaadheessinee boombii udaan dhiibdu goonuuf hin jiru. Gandummaa keenya wal jaarree tola walii ooluudha. Yoo rakkata wal bira dhaabbachuudha. Akka ammoo uummata beelee kana fa'aa osoo hin daganne uummata beelee kana fa'aa gargaaruudha. Osoo ati gandaaf loltu uummanni keessa jala beelaa. Ganda keetu quban qabdu siin jaaboota. Ati abukaatoo rakkataa ta'ullee numaa abukaatoo miidhamaa ta'ullee numaa. Ammoo gandaan bakka bu'ee dubbadheettee wanni bishaan raaftuuf hin jirtu. Dhandhama tokkollee hin qabu jechuudha. Wanti kutaa arrabsituuf hin jirtu. Kutaan hundi goota qabdi hayyuu qabdi. Kutaan hundi beekaa qabdi. Kutaan hundi doofa qabdi dooyina qabdi. Looyina qabdi sodaata qabdi. Hundinuu wal keessa jira jechuudha. Gosaa yoo fudhatte jechuudha gosti naafa dhabdi bal'aa dhabdi hin jirtu. Akkuma kaija qabu saniifuu jechuudha dhimmi gandummaa akkaataa irraa uummata keessatti fayyadutti gandummaa ta'e jabeeffadhu. Akka ganda biraa hin miinetti. Gandaan wal jaaruun ganda biraa miidhuu jechuudha miti. Ganda biraa akka itti fayyadutti. Maaliif namni tokko dura mana ifii ijaareeti afooshatti gabbaa. Afooshaa keessa ijaarame. Ganda ofii jechuun akkuma maatii ofiitti ganda kee jabeeffattee jaarrattee gara oromummaatti innis ta'a jechuudha. Yoo ati jabaa taate yoo dubni kee jabaa taate yoo of jabaatte kabiraallee gargaaruu dandeessa. Of bira tartee namaafillee taataa jechuudha. Saniifuu obboleeyyan dhimma gandummaa kana nurraa dhiisaa. Waalaikum salaam warahmatullahi arafaat seenaatis dhimma gandummaa kana adaraa nurraa dhiisaa. Maqaa jaarraa qabannee dhimma diigumsaa hin hojjennu. Maqaa baaroo qabannee dhimma diigumsaa hin hojjennu. Maqaa nadii gammadaa qabannee dhimma diigumsaa hin hojjennu. Oromummaan tokko waliif laalannaa, waliif rakkanna, waliif dirmanna. Naa jechuudha. Wanni shinniigatti ummana keenya dhumeefis maali? Beekaa shinniigaa san keessa warra kutaa adda addaatu jira. Warra amantii adda addaatu jira. Waa meeqa walirratti dhooyite jechuudha. Waan sanis beekuu qabna jechuudha.
akkuma reefu jechuudha dhimma kutaadhaan wal qooduu kun akka ati oromummaa dagattuuf amma boorana yoo fudhatte makmaaksisee siiman booranni akkana jeesin jaamale oromoon akkana jettiin jiru maaliif hanga ammaatti tattaaffiin keenya cimaadha jechuudha nuumaanuu walitti hin makamne gujiin akkana jette siin jaa jabaadhu dinoo eegimanii wantoota akkasiitu jiraa jechuudha wanni kun vaayirasii ta'e oromummaan egzeessan ni irraanfattaati an ilma arsiiti an Addis Ababa an ka dirree liji booda akkamitti falmatta oromummaa kee falmatta taboota lafateetu akkamitti falmatta lafee fi lafaas waliin falmachuu qabnaa jechuudha malee akkana ta'uu hin qabnu buleen saniifuu wanni harge arsi maarre jennee wal shumnuu fi wal mudnuu fi wal fuunis takkalleen bu'aa hin qabdu hoo ajenda umne hoo waliin jechuudha malee wanni wal gabbuuf nuuf hin jirtu gatii walii wanti wal gabbuuf nuuf hin jirtu dhugaadha jallaan tokko bikkan taane situqeeti sinsinni keessa nu galchuu danda'a nu aarsu miira keessa nu aarsu danda'a garuu naman beeyne keessaafuu maqaa goototaa fa'aa adiraan tuqina isaan waan dabran hin dabran mee ati aan eesaan jira jii of gamaagame seenaa namaa dabsuu fi seenaa jallisuu rabbii fi namnillee naman dhiisu saniifuu waa'ee gandummaa kana dhiifnee buleen waa'ee oromummaa teenyaa haa cimsinu karaa diinni nu baasee irra maa deemnu karaa ofii baafannee maaliif irra hin deemne nuti waa'ee gosummaa kana dhiifnee jechuu dhimmaa oromummaa irratti yoo walii yaane bakka guddaa keenya humnallee horanna yoo kun hundumaan nu cabsa kun ajenduma diinni ittiin nu gabroomsuudhaaf yeroo hunda yeroo dhufu maali bifa itti si cabsuu barbaada bifti itti nu cabsuu takka gosummaa isin jidduutti uumu bar gosa tanaa simiidhu jira santu simiidhu jira ilmi namaa hojii dhalatee dhugaadha wali bu'insinii dhufaa addaa wal qooduu ni dhufaa kun ammoo addaan isaan hin baasu kun ammoo wal qixxaachuu qabaanis hin jirtu ammas heeruma uumaati wanni wal qixxaatu hin jirtu addunyaa kanarra quba shanan kana laala wal qixxaa wal hin qixxaanne hundinuu adda rabbii waan godheef qaba silaa wal qixxaatan immoo akkatti hin bareedu ture kan uumaadha heera uumaati kana waan ta'eef dhimma kana ajendaa gootanii sooshaal miidiyaallee uummata itti fayyadamuu hin beeknu godhina social media gaafa tokkummaan itti fayyadamnu hangam takka dhiibbaa finne waan kana jechuu hubachuu dhaqam dhiibbaan nuti gaafas finne dhiibbaa akkami nuutu mataa obarsee bar amma ammoo alagaatu nu jalaa bari akkaataa social media itti fayyadamnus nuti ajendaa tokko ni eegalamallee hin xumur isaan ajendaa qaban miidiyaan isaanii hundi irratti tumseeti hundi nu gara danda'uun galmaangaa nuti ammoo arra kana eegalle dhufnee gosummaadhaan ajendaa qabna dhiifne waan qabne nu dagachiisuu tana dhiisuu qaba jalatti baruu qabna jechuudha social media waan nu fayyada waan nu tolcha waan tokkummaa keenya itti qofa itti fayyadamuu qabna waan barnoota itti nuuf kenna idda tiktok kutaa oromoo kabiraa arrabsuudhaaf banattu yoo ichirratti seenuma mataa keetii yoo himte seenaa gootota kutaa keetii yoo himte irran caalu akkasitti wal faayamaa deemuu qabna fuuldura akkamitti taanaa jenneen yaanu akkasii ture caalaa jechuudha. Dino dhugaa jettee namoonni hedduun jechuun bikka hedduu diinnis nu keessa jira. Namni DNA maraamaree oromummaan kana jiruus leen dhabamnu gochaan ammoo oromummaa keenya ittiin qabna. Gochaan ammoo oromummaa keenya jabeessuu qabna. Akka oromoo taane jechuun gochaan agarsiisuu qabna. Kaayoon kutaadhaan wal qooduu
kaayoo diinaa akka taate jala murree beeku qabna. Kanaafuu dhimma gandummaarraa ba'a. Gandaa fi gosatti gaarii of beekuudhaaf, of baruudhaaf, hiddaaree makee beekuudhaaf, rakkataa itti gargaaruuf, tola itti ooluudhaaf. Amma an fakkeenyaaf ilma Harargeeti yoon ta'e dhugaadha Harargummaa hiyya beekee Harargee hiyyan jedhame bakki inni dura gargaaru eessa? Harargee tiyyetti mana barumsaa danda'e yoo jaare kutaan biraa kaaruun jira hin jiru itti gammada malee. Gaafaan Harargee jaare ammoo marsaa lammaffaa eessatti hin jaare? Kutaa itti aantutti hin jaare biyya biraatti jechuudha. Akkasitti jechuudha jaaramtee akkasitti wal jabeessuu wal jaaruun waan nama gammachiisaati malee waan nama aarsaati miti. Garuu wal arrabsuudhaaf abukaattoo kutaa tokko of goonee of dhiyeessuun ulaa fi wal arrabsuudhaan kutaa kaan arrabsuun kun wanna kun fudhatamummaa hin qabu. Saayikooloojikaalillee sammuu namaallee nama hin fudhattutu. Namni dhuunfaa tokko yoo gabbee wajji horofas akkasii laaqachuu dhabuudha. Ha horofa akkasii laaqatu ifirraa baafsu. Nama Arsii Harargee arrabsuu arsummaan dura dhorkachuu qabdi. Maraataa fi abbaa hidhata. Nama Harargee Arsii arrabsuus Harargeen dhorkachuu qabna. Nama Shawaa Wallagga arrabsuus Shawaan dhorkachuu qabdi. Wallagga Shawaa arrabsuus akkasuma wal dhorkaa. Jimmaa arrabsuus akkasuma dhorkamu. Beekaa kutaa sana hunda keessa Oromoon nama jajjaba ajaa'ibaa qabdi. Uummata tokkummaa kan habaqaalee hiddaan gattide. Amma Jimma biyya raayyaan keessaa ba'e akkamitti arrabsite? Harargee biyya abdii qopheen keessaa ba'e Jimma akkamitti arrabsite? Biyya raayyaa isaaniif barsiifti. Walitti hidhamaadha obboleeyyan. Wanni nuti addaan nu baasaa hin jiru. Saniifuu tokkummaa keenya irra deebinee haa cimsinu. Yaaboo eenyu liivi natti ergatee dhiifama.